Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aa qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turaan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa keessatti balaa lolaa yookaan galaanaatiin qabeenyi hedduun barbadaa'ee jiraachuun beekame. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Sababa lolaa yookaan galaanaatiin uummanni Oromoo Walloo bakkoota hedduutti miidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa ganda Gobayyaa jedhamu keessatti sababa roobaatiin rakkoo hedduun qaqqabee jiru biqiltuu fi midhaan gosa sanyii garaagaraa mancaanii jiru kanneen akka xaafii, mishingaa, boqqolloo fi kan kana fakkaatan mancaanii jiraachuu jiraattonni onichaa madda nageenyaatti himanii jiru. Dabalataan biqiltuuwwan kanneen akka maangoo, zeetunaa, paappaayyaa, muuzii fi shankooraa fi kan kana fakkaatan mancaanii jiru. Eega uummanni ganda Gobayyaa kun uummata yeroo baay'ee sababa bishaaniitiin miidhamaa turedha. Keessattuu ji'oota lamman kana hedduu miidhamu bishaan karaa lamaan dhufeeti isaan miidha. Tokko borkannaa nama baattoo bishaan yookaan bishaan gaara keessaa gadi lolee dhufuun hedduu miidhamu. Garuu uummanni kun sagalee hin qabu. Uummata waggaa hedduu fukkaamsamee jirudha yoo dubbatan illee sagaleen isaanii hin dhagamu. Kanaafuu qaamni mootummaa ofiin jedhu uummata kana akka bira dhaabbatu roga hundaan ergaa dabarfatanii jiru. Hoteela Mogadishoo keessatti namoonni 8 ajjeefamanii jiraachuun dhaga'ame. Magaala guddoo Soomaaliyaa kan taate Mogadishoo keessatti haleellaa raawwatamuun namoonni hoteela tokko keessa jiran keessaa namoonni 8 ajjeefamuun dhaga'ame. Akka EFP'n gabaasetti haleellaa shororkeessummaa Al-Shabaab raawwateen hoteela Mogadishoo keessatti namoonni 8 ajjeefamu qaamni nageenya biyyattii beeksisee jira jedhe. Magaala Mogadishootti haleellaa hoteela tokko irratti raawwatame namoonni 8 du'uun kan dhaga'ame yoo ta'u miidiyaaleen gurguddaan gabaasaa jiru. Dhohiinsi kun kan mudate buufata sakattaa'iinsa pirezidaantii fi muummicha ministeera Soomaaliyaa gara buufata xiyyaaraa fi deebii jiranitti keessatti darbataniiti ta'uu AFP'n gabaasee jira. Gamooduu biyya alaatiin intalli Daariyaan jedhamtu michuu pirezidaantii Raashiyaa Viildamaan Puutiin magaalaa Mooskoo keessatti ajjeefamtee jiraachuun himame. Utuu gabaasa kanaa Abdallaa Mewaan qindeeffate qaba. intalli nama michuu dhiyoo pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin ta'e magaalaa Mooskootti dhiyeenyatti ajjeefamuun ishee dhaga'ame. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti Daariyaa Dugiin waayitaa gara manaatti deemaa jirtutti konkolaataan oofaa turte irratti abiddi qabatee dho'uu isaatiin lubbuun ishee darbe. Abbaan ishee hayyuu falaasama Raashiyaa beekamaa Aleeksaandar Dugiin jedhama. Namni kun sammuu Puutiin jedhamee nama beekamu yoo ta'u haleellaan intala isaa irratti xiyyeeffate kunis sababa kanaaf ta'uu inoollee jedhameera. Abbaan Daariyaan kan ta'an Dugiin nama olaantummaa Raashiyaa leellisuun beekamu yoo ta'u pirezidaantii Raashiyaatti dhiyeenya guddaa qaba jedhamee amanama. Miidiyaaleen biyyattii akka gabaasanitti Daariyaan abbaa ishee waliin sanbata halkan sagantaa tokko irratti hirmaatanii gara manaatti deebi'uuf kan turan yoo ta'u maayii irratti abbaan ishee Dugiin yaada isaanii geeddaruun konkolaataa garaagaraatiin imaluuf murteessani. Viidiyoon Telegiraam irratti maxxanfame tokko akka agarsiisutti yoo ta'e Dugiin konkolaataa gubatu dhaamsuuf lubbu baraartonni waayita naannicha qaqqaban miira naasuun liqinfamanii ilaalaa turani. BBC'n waa'ee viidiyoo sana qaama walabarraan mirkaneeffanne. Qaamoleen seera kabachiisan tajaajila oduu taas jedhamutti akka himanitti dubartiin kun boombii maandara Bolsheeviyaazeenii jedhamu keessatti dhoo'een ajjeefamte. Ta'us qaamoleen seera kabachiisan odeeffannoo bal'aan kennani. Qondaaltonni Raashiyaa amma yoonaatti dhimma kanarratti yaada ifaatti hin kennine. Dugiin aangoo mootummaa keessatti argatan hin qabani. Garuu pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin wajjin walitti dhiyaatu. Kanarraa ka'uun moggaasa Puutiin jedhamu argataniiru. Kana jechuun ammoo nama Puutiin dhiibbaa uumuu jechuudha. Daariyaa Dugiin gaazexeessituu Raashiyaa beekamtu yoo taatu ifaatti Raashiyaan Yuukireen weeraruu deeggartee turte. Shamarree ganna 30 kun weerara Raashiyaa wal qabate
odeeffannoo dharaa tamsaasu irratti qooda qabdii jechuun qondaaltonni Ameerikaa fi UK qoqqobbii ishee ka'anii turan. Daariyaan afgaaffii taasifam keessatti weerarri Raashiyaa kun qaroominatu walitti bu'ee jechuun akka itti boontu ibsitee turte. Abbaan ishee Alexander Dugin bara 2015 waayita Raashiyaan Kireemiyaa humnaan qabattutti qooda gumaacha qaba jedhamuun biyyoota lixaa qoqqobame akka turetu yaadatama. Maddi oduu keenya BBCdha. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gaamaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaaf kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jalatti kaasiniin jechaa waan waliin turtaniif galatooma.